Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jalatti argamtan nagaan koobee ka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdanisin jechuun jaaladha. Egaa ka baay'ee tokko dhiifamaa guyyaa torbee tokko viidiyoo son gadi lakkisin hin ture. Ka xiqqoo ishii biizii yeroon illee yeroo xiqqoo ishii hojiidhaa gara tokkoon qotee bulaadha. Egaa ka ayyaantonni warri beektanii loon horsiifachuu irratti qonna irratti bobba'uu irratti wantoota adda addaatiin wanta hin ta'ama jedhe hundaayyuu tuttuqaatuma jireenya kookaa kanani fooyyeffachuu folii gaffiiguun isiniin jechuu jaaladha. Kanarraa kan ka'e viidiyoo sosin hojjetin ture baay'ee tokko dhiifama hojii koo addaan kuteetii miti hojiin koo akkuma jiruttidha. Egaa ka har'a immoo faameetan kara keessan dhufee too jira viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaanaala keenya faaraa tatanuu irratti sabskraabii godhuun maatii keenya ta'achuun gabanumaan affeerraa kooti. Egaa kan meeshaalee aadaa titu jira, daanteelotatu jira, akkasuma uffatatu jira. Viidiyoo kan erguuyyuu hin dhaqina hundi keessanuyyuu. Egaa kuni kan xalabameedha. Hundi isaayyuu kan inni isinitti argisiisaa jiru kuni akka argaa jirtanii kan xalabameedha. Kan maatii tokkoof deemuudha isiniin jechuu jaaladha. Meeshota baay'eetu jira. Erguun dhaqina laayik sheer gochuun dagatina. Egaa ka yoo isinii danda'ame obboleettii keessan jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka kana isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee bareeda uffanni kun hedduu tokko tiktookii irraa gadi buufamee too kan ergameedha. Haaluma ergameen kan hojjetameedha isiniin jechuun jaaladha. Uffanni kun uffata kara magaalaa Asallaa Arsii deemuudha jechuudha isiniin jechuun jaaladha. Uffata tokko lamaa miti uffata baay'eedha. Kan ittiin of bareechellee kan obboleewwan keenya shamarraniif bitameedha. Egaa kana wayyaan kun baay'eedha. Kan daa'immantu jira, kan nama guddaatu jira. Calleen isaallee baay'ee amma haarawaa dhufeedha kunniin jechuudha. Baay'ee kanneen kan fannifameetoo jiran akkanatti kan wanni qabanii miti, callee qabanii miti. Isiniin jechuun jaaladha. Warroonni xalabachuu barbaadan yeroo baay'ee waa'ee gatiitidha kan isin kominatti dhiyeessitanii erguun naqina gatiisaa isiniifan hima. Tarii dhaabbata ta'uu dhabuu danda'a. Calleen gizee kana keessa waddadee jechaa jiru. Wanti bootatti nama deebisu hin jiru dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko wanti ati himtuu fi wanti mooyyuu yeroo deebitu wanni jettu garagaraadha. Egaa haala kanaani kanan uffadhee jiru kanaafi isinittoo mul'ate kanan uffadhee jiru kanaafi kuni jechuudha. Kan shamarraniif bitame shamarran tokkoof haati tokko bitteef ijoollee ofiiti jechuudha. Egaa erguun dhaqina maanguddootaaf kana maanguddoota haadha abbaa manaatitu jira, haadha ofiiti jira. Anasuma maashaallah hidheefi jira, asumaan gammadeefiira tokko gaafa haadha kee yaadattu haadha abbaa manaa keetii yaadachuun ani baay'izawwee kara kootiin ani aydoonnu haati koollee lubbuu waan hin jirreef haadha isaa baay'een jaaladha jechuudha. Ani yeroo ayyaanni dhufu yeroo kamiyyuu dursee kan yaadatu anaadha. Maaliif ani tokko ofii kootii lubbuu isaati koo daa'ummaan irraa duute waan ta'eef jiran jedhee kanan laalullee isaa waan ta'eef nama waaqayyo qajeelcheef haati manaa abbaa manaa garaagarummaa qaban jedhee yaadu. Tarii haalli walitti dhiyeenyaa haalli tokko kaa ta'uu danda'a. Maanguddootadha. Haala kanaan jechuudha baadiyyaa adeema waan ta'eef kanaan adiin xuriin danda'amu jedhanii bifa kanaan hojjisiifamee fi egaa fuula kiyyaa wal fakkaata yunarraa bareeda jedheetan yaada. Mee gaafa tokko viidiyoo dhaabbatan bittin jedhee uffata aadaa uffadhee isinitti as ba'a. Kanaadhaan isiniin jedhe afurtu hodhisiifamee wanni qabaa kun gaawuniidha kanan isinitti argisiisaa jiru kun. Azawwee gaawuniidha jalaan kan uffatamu qaba kan ijoollee isinitti argisiisaa kunillee gaawunii isaatidha. Egaa kan warroonni barbaadan meeqa fixee naan jechuu dandeessa isinittan uffanni kun uffata nama afuriidha isiniin jechuun jaaladha. Kun immoo kan jalaan gadi kaawwatamuudha, harki isaa muluudha. Argituu jalaan callee qaba. Gaawunii guddaa godhamee warra maanguddooti waan ta'eef hodhamee uffanni isaa jalli isaa calleen faame bareedeetidha isiniin jedha. Warroonni barbaadan viidiyoo kana laayik sheer gootanii wal biraan geessanii xalabachuu dandeessu. Bilbilii keessaa 24 banaadha. Taambilee irra isiniifan teechisa. Warri garuu kan argee darbe aydoonnu ani hin beeku ani maal akkan jedhu hin beeku isiniin jechuun jaaladha. Gaawuniiwwan kana kan adiitis kun ani tokko itti faamee tan jira. Tokko kanaadha isiniin jira. Kan nama afraniitu uffata isaa gadi muluu jedhamee gaawunii jedhamee bakka tokkottidha kan hojjetamin isiniin jira. Baay'ee bareeda hedduu tokko dhugaan isiniin jedha. Warri feetan halluu feetaniin ajajachuu barbaadan namoota keessattuyyuu bara haarawaa kanarratti duubanis maaltu dhufaa jira, irreechis dhufaa jira. Warri irreecha irrattis akkasuma immoo ayyaana bara haarawaa irrattis maatii keessan uffata adda addaatiin faayuu barbaadan baay'ee waan biraatu wal qabannaa osoo hin ta'in
uffata isinitti haasa'aa jira isiniin jechuun jaaladha. Asumaan immoo akka tokko sabiraayizii godhanii suufidha kun. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Wayyaan kun jalaltillee ol dacha yoo tarii hojjaan dheerate ta'e kanatu laal jalaa hanga kana hanga quba kiyya ciibsu kanatu iyyuu ol dacha'eetu hodhamee warroonni ijoolleedhaaf illee hojjisiisuu barbaadan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan baay'ee bareeddii suufidha wayyaan tuni hojjaan ishii ijoolleedhaa warri bituu barbaadan bara haaraa warratti adii gootanii faa godhuu barbaadan maa jedhee jiraan ijoollee ofiifis ijoolleen qaba waan ta'eef ijoollee durumaanuyyuu nan jaaladha. Mana rabaattis manuma ijoolleetti irra na oofaa ture ammas katti hojjaan ishii baay'ee tokko bareeddii isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaasumarraan jammara gatii ishii 1,700 hojjetamte suufidha baay'izawwee carqizim jedheetti miti isiniin jechuun jaaladha. Wayyaanii hodhaan isaa akka argitan kan dhugaa xilata kanaanuyyuu baay'ee tokkoon jaaladha dhugaa kanan jaaladhuudha kan ta'e itti butuun barbaada yoo warri beektan ta'e suufii ta'uusaa carqii warri beektan ni beektan isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu kan birrii tana wanni shunkurtiidha namaan bittu gizee kanatti daa'ima akkanatti yoo bohaarsan hedduu namatti tola. Isiniin jechuun jaaladha haala kanaan wal bohaarsuun ni danda'ama baraara warratti rabbiin nagara itti uffisu isiniin jechuun jaaladha. Waa'ee odoo kana keessaan bahe waa'ee uffata kanaatan xumuree meeshaaleen baay'eedha waan ta'eef kara meeshaalee deema. Isiniin jechuun jaaladha uffanni kun uffata afuriidha. Maanguddoo 2 fi shamarran 2 kan bitame 24,000 bitame isiniin jechuun jaaladha. Walumaa galatti koompileetti ta'e baay'izawwee kunuuti meeshaan isaa guutuutti isinitti argisiisa. Dhiifama odoon dhiyeeffatin taa'u kiyya kunuuti meeshaa guutuun as keessa jira. Feestaaliidhaan naaf dhufee hundi isaayyuu as keessa jira. Tokkoon isaa osoo isinitti argisiisee akkatti inni bareedu isiniin jechuun jaaladha. Haala kana hunduu wanni isaa baay'izawwee isa dheeraa kan fannifamee gurguramu san osoo hin ta'in handhuurarra kan ga'udha. Calleen isaa dheerinni isaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo wanta wayirra godhee waraabeef malee odoo namni waraabeef guutuu isaa isinitti argisiisa. Ilillaan isaa argaa jirtu kan inni bareedu hedduu tokko namatti tola. Anuuyyuu hambifadha na godhaa jira hedduu tokko natti bareedu. Isiniin jechuun jaaladha. Kana warroonni haala kanaan masoobis hojjisiifachuu dandeessan barbaadan ni hojjisiisna. Isiniin jedha nu bira jira hunduuyyuu waan barbaadan nu harkatti argattu. Isiniin jedha hunduu wantoonni barbaadan hundi isaayyuu nu harka keessa jira. Meeshaan kun walumaa galatti feestaalii kanatti guuteedha jechuudha. Egaa waan biraan meeshaan biyya keenyaa waan ittiin qabamee deemu feestaalii ofiis hin dagannu waan ta'eefidha. Feestaalii maas baasteroodhaan jettan jedhee lafa jala isinitti machaatoo jira. Dhedheeraa fi kan haarawaa dhufeen kan hojjetameedha isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaan warroonni namoota sabiraayiz godhuu barbaadan guutuu meeshaa isaa wajjiniinidha kan 24 fixa. Wayyaa gurdii tokko bitachuu kan hin dandeenyedha kana hunda kan ittiin bitame hedduun jaaladhe isiniin jechuun jaaladha. Egaa kuni gatii isa amma ittiin bahee gatii dambanyaa bahee malee kanaan hin jiru. Calleen baay'ee guddiidha isiniin jechuun jaaladha. Boroo dhuftan kanaan dhabuu dandeessa. Sababbiin isaa kanaayyuu dura osoon dura wanni hin jedhin gatii baasisiise waan ta'eefidha. Malee amma callee ofiituu deeman baay'ee diran dabaleetu jira. Amma immoo yeroo kana keessa bara haarawatti deemnaa bara haaraw caalumattuyyuu wanti baay'een dabalaa deema. Dhiifama asumaan immoo waan kaameeraa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif kaleessa akkana hin jenne naan jechuu dandeessan dura gatiin dura baasisiisanidha. Kan naa baasanii kan isaa xumurree jirra kan uffata amma 24,000 fixe walumaa galatti kana malee kuni 1,700 isiniin jedheen jira. Warratti fiduu hin dandeessan kanaan meeshaa kana akkatti faamee calleen isaa amma warra duraanii hin beektanii kanaan bahee beeku haga inni dheeratu amma immoo haala kanaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa amma kara meeshatitti dhugaan deeme dhugaa hanga ammaa dirasii kanan dubbachuu barbaadu waa'ee meeshaa aadaa hanga har'aa dirasii kan ittiin hojjetamaa ture kamiinuu haa ba'u kan wanni meeshaa aadaa fe'eenuu haa ba'u kan arsiitiin haa ba'u kan jimmaatiin kan wallaggaatiin kan iluutiin kan fe'eenuu yoo ba'ee 3,500 baa ture amma dabalee jira. Garuu haa ta'u malee obboleettii kootii isumaan hojjetame dura gatiin dura dubbadheedha. Gatii dura ittiin dubbanne waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Warroonni jidduu kana keessa odoo barri haaramni hin gahin maaliif hoggaattidha jechuudha kan yaanni waliigalteen keenya mooyyuu hanga dabales dabalu
kan waliif gallu waan ta'eef amma jidduu kana keessa warri xalabachuu barbaadanii 3,500 amma garuu dabalee jira osuma dabalee jiru walii galtee qabna waan ta'eef kanaan naa hojjetan hedduu bareeda ka laaluu dandeessu isin jechuun jaaladha 3,500 dha ijoollee irra deebitanii na gaafatan ammallee meeqa jettan akkuma isiniin jedhe kan fe'eenis ta'uu isiniin jedheen jira kanuma fe'eenis ta'u gatiin isaa ka tokkuma isa guddaas ta'e isa xiqqaas ta'e sanuma gatiin isaa garaagarummaa hin qabu calleen immoo baay'ee dabale jedhamee jira amma gizee kana keessa dhugaan isiniin jedha haa ta'u malee yaa maamila waan ta'eef dirqama hojii waan ta'eef malee itti gammadaniiti miti isiniin jechuun jala yeroo darbes tana irratti hojjedheen ture ammas dabalata naafiti jedhameetidha jechuudha kanaan qabadhee dhufee asumaan daanteeliiwwan gizee hundaa argisiisatan ture ammas hojjetamee jira daanteelii 2 bakka tokko isiniin jechuun jaaladha egaa kana warroonni hojjisiifachuu barbaadan asumaan gundootu jira kaameeshaan baay'eedha egaa meeshaa kana waliin ga'een kan abbaa tokko karaa akka ta'e isinitti argisiisa gundoodha argaa jirtan biddeen baastuudha akka argaa jirtan isiniin jechuun jaaladha bitachuu dandeessu bahazawee gatii kaleessa yuutuubii irratti argitan gaafa qabattanii dhuftanidha jechuudha kan nama wanni jedhu maaliif amma meeshaan baay'ee fokkiseera dhugaa dubbachuuf anuyyuu amma kana jedheetoo waa'ee meeshaa maaliif amma kun ifaan hojii harkaatii jechuu dandeessanii amma wanti dhabame biyya keessatti migira yookaan wiixaa kan jedhamudha jechuudha nama rakkisa isaanis tibilii gaafa migira biyya biraatii bittee deemtuu tiraanspoortii keessatti nama jibbuutu jira waa baay'eetu jira haala tigilii meeqaniidha kan hojjetanii egaa ka masoobii baay'ee bareedu tokkos qabateen isinii dhufeetoo jira egaa ka kanniin hundi isaayyuu meeshaalee amma waliin gaheedha bara haaraa hundoon gahini torbee dhufu keessa meeshaalee fe'amaniidha isiniin jechuu jaaladha isatti fe'aman hunda isaayyuu isinitti argisiisa asumaan daanteelonnis akkasuma warroonni kanas qalabachuu barbaadan abbaa gadaatiin ni jira isiniin jechuun jaaladha egaa ka meeshaalee guutuu isaa wajjin isiniifan dhiyeessaa innis yeroo darbee isinitti meen ture gatii isaa amma dabaleetoo jira isiniin jechuun jaaladha egaa kana hunda isaayyuu kanas yeroo baay'ee ijoolleen baay'een jaalattee ajaa'ibsiifachaa jirti kunis kan amma haarawa amma hojjetamee dhufeedha isiniin jechuun jaaladha kunis akkasuma meeshaa baay'ee qabdi obboleettiin kanaa kaan daabboodhaaf kaan biddeeniif aynatuma tokko hojjisiifattee hedduu tokko bareeda warri hojii harkaa hojjisiifachuu barbaadanillee akkuma fufetti jira hojii harkaa jechuun biyya keenya keessatti dirqamaadha qabaachuun isiniin jechuun jaaladha ijoollee baay'ee hojjisiisaa jirti isinis warri barbaadan na dubbisuu dandeessanii bilbilli kee duwwaa 945 82 67 45 heloonaan jedha isiniin jedha yaada biraallee yoo qabaattan warroonni meeshaa ajajattan hedduun isin jaaladha